Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota toora YouTube Arat Kilo Daily. Guyyaa har'aatti ibsa ejjennoo Koongireesii Federaalaa Oromoo ajjechaa jumlaa agamsaatti raawwate ilaalchisee kennee qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan isin affeerra. Ibsa ejjennoo Koongireesii Federaalaa Oromoo ajjechaa jumlaa agamsaatti raawwatame irratti ilaalchisee kenname. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Muruu magaalaa Agamsaatti hagaya 24 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnoonni finxaaliyyii Amaaraa Faannoo jedhaman daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun Oromoota nagaa 55 ol ajjeesuu fi uummata 15,000 ol ta'an buqqisuu isaanii odeeffannoon miseensota keenyaa fi eeruu miidiyaalee irraa hubannee jirra. Ajjechaan kun kan raawwatame haala shira siyaasaa qindaawaa fi wal hubannaan ta'een fakkaata. Sababiin kanaan jennuufis dura humnoonni nageenyaa mootummaa magaalattii gad lakkisanii ba'an ittaan sun humni hidhata Oromoo of fakkeessuun naannawaa san socho'u magaalattii seenee jiraattota irra meeshaa waraanaa guure. Dhumarratti humnoonni Faannoo ofiin jedhan weeraruun uummata ajjeesan qabeenya saamanii qe'ee irraas buqqisa. Shira Oromoo hidhannoo irraa hiikuun balaaf saaxilu kun kan jalqabaa miti. Ammaan dura yeroo adda addaatti Shawaa Bahaa Boosatetti, Shawaa Lixaa Daannootti fi Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaatti qonnaan bulaa irraa meeshaa erga guurame booda finxaaleeyyiin daangaa ce'uun uummata ittisa homaa hin qabne fixuun isaanii ni yaadatama. Kaafaawwan shira kana kan cimsee balaaleffatu yoo ta'u, maatii fi firoottan namoota du'aniif gaddatti dhaga'ame ibsaa jajjabina hawaa. Lammuu gaagaamni akkanaa uummata kan hin quunnamnee fi tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu qaba. Tokko, ajjechaawwan kana keessatti mootummaan dirqama ijoo isaa kan ta'e nagaa uummataa eegsisuu kan hin bahatiin ta'uu bira darbee humnoota nagaa eegdoo san turan kaasuun uummaticha balaa kanaaf saaxilee jira. Uummanni keenya daangaarra jiru yeroo adda addaatti weeraramaa turuu fi yeroo kamittuu gaaga'amaaf saaxilamaa ta'uun isaa osoo beekamu humna nageenyaa kaasuuf qaamni murteesse qoratamee tarkaanfiin sirreeffamaa irratti fudhatamuu qaba. 2. Qaamni mootummaas ta'e humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an gocha qonnaan bulaa irraa meeshaa waraanaa hiikuu balaaf saaxilu irraa akka of qusatan gaafanna. 3. Hidhattoonni maqaa Faannoon socho'an daangaa darbuun uummata nagaa fixuun kun hammaataa dhufee jira. Balaa gareen kun fidu hambisuuf tarkaanfiin barbaachisoon fudhatamuu qaba. 4. Namoota qeerraa buqqaaniif eegumsa gahaa akka argatan deeggarsi namoomaa atattamaan akka godhamuuf qe'ee isaaniittis akka deebi'aniif sochiin atattamaa akka eegalamu gaafanna. 5. Doorsisi abbaa taayitaa sabquunnamtii Itoophiyaa miidiyaalee yakka ajjechaa jumlaa kana akka hin gabaafneef ugguruuf yaalii ni balaaleffanna. Gara fuulduraattis dhugaa uummataa miidhamee baasanii fala barbaaduu malee ukkaamsuuf yaaluun dhaabbachuu qaba. Koongireesii Federaalaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa hagaya 28 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Egaan kabajamtoota daawwattoota toora YouTube Arat Kilo Daily ibsa ejjennoo Koongireesii Federaalaa Oromoo ajjechaa jumlaa agamsaatti raawwate ilaalchisee kennee kana fakkaata ture. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe akka gootan kanneen biroo akka qaqqabuuf immoo like share gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.